Ashamaa akkam jirtu nageenyi jaalalli araara Kiristoos isiniif haa baay'atu. Kuni miidiyaa Urjii Tawaayidooti. Miidiyaan Urjii Tawaayidoo egaa keessummaa keenya torbeen isiniif dhiyeessu arras guyyaa har'aa keessummaa isiniif qabatee jira. Keessummaan keenya torbee kanaa faarfataa baay'ee jaalannuu fi baay'ee kabajnu faarfataa Hiikaa Ortoodha. Faarfataa Hiikaa baga nagaan dhuftan. Ayyee isinillee asitti nu affeeruu keessaniif guddaa galatooma. Ishi dhugumatti faarfataa keenya faarfataa Hiikaa Ortoo ni beektu bifa social media gara TikTokitiin obboleessi keenya gara FB'tiinis beekuu dandeessu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa immoo isaan istiidiyoo keenyatti argamanii jiruuti. Egaa keessummaa keenya faarfataa Hiikaa Ortoon gaaffiiwwan adda addaa gaafanne innis immoo deebii kan itti nu laatu ta'a. Kanaaf hundumti keessaniyyuu akka nu hordoftan maqaa Waaqayyoon sin gaafanna jechuudha. Egaa gaaffiin keenya jalqabaa akkas jedha obboleessa keenya faarfataa Hiikaa. Hiikaan eessatti dhalate? Akkasumas immoo haalli guddinni isaa akkamii? Asiin himee kanumatti aansuun of ibsadha. Tole galatooma jecha maqaan koo Hiikaa Mitikkuun jedhama. Kan inni itti dhaladhee guddadhee lixa Wallaggaa magaalaa Gimbii mana amantaa Looyyaa Qulqulluu Taklaa Hayimaanooti. Okay, Looyyaa. Dhaladhee guddadhee. Okay. Looyyaa Qulqulluu Taklaa Hayimaanotitti. Okay. Eshi mana kiristaanummaa kanattidha kan cuuphamte. Cummaa Sillaasee kan argatte. Cummaa Sillaasee achuma irratti muradhee. Achuma irratti guddadhes. Dhugaa baay'eetu kan namatti tola. Eshi tajaajila mana kiristaanaa kan eegalte daa'imummaadhaan immoo bara dargaggummaa keessa namoonni tokko amma yeroo tajaajila eegalanii waa tokko mudateeti ta'a. Amma fakkeenyaa fi oolmaa Waaqayyoo ibsuuf ta'a. Akkasumas immoo namni tokko dhukkubee gara mana Waaqayyoo yeroo deemu mana Waaqayyootti fayyee namni oolmaa sana ibsachuuf tajaajila isaa itti fufa jechuudha. Bifa garaagaraatiin kan tajaajila itti fufan. Mee kan kee akkamiin? Dhugaa dubbachuuf akkuma jettee bifa garaagaraatu jira. Dhugaadha. Akkuma yaadaaf bifa garaagaraa fuula garaagaraa qabnu kana kallattiin ittiin Waaqayyoo wajjin rileeshinii uumnu kallattii garaagaraa jira. Dhugaadha. Ani garuu mana amantaa keessatti of arge. Tajaajila kun fuula dura daa'imummaadhuma kootii kaasee kan inni ittiin of argaa, of baraa, of madaalaa, of argaa dhufe kuni manuma amantaa keessatti. Manuma amantaa keessatti of argite. Dhugaa dubbachuudhaaf daa'imummaa keessa garee daa'immanii keessaa faarfachaa otuu jirru kutaa lamaan baradha baay'isuu yeroo duqunnaa fa'aa fudhadha. Yeroo duqunnaa fudhattu jechuudha. Daa'imummaadhuma suma sirrii eessatti argee manuma amantaa keessatti. Manuma amantaa keessatti guddina kee of barte jechuudha. Of baraan dhufee jechaadha. Ajaa'iba. Ijoollee hiriyoota namaa afur wayiidha nuti umurii wal fakkaataa irra kan jirru jechaadha. Naannoo kiristaanas yeroo deemtan deemtu. Ba'umsi keenya, galumsi keenya, barnooti keenya waluma faanaa jechaadha. Sababa kanaatti mana barumsaati gallee jennaan manuma amantaatti laayivii jiru dabarsinaa jechaadha. Mana kiristaanaa deemta mana barumsaa deemtan gallaan achuma jirra. Kanaaf bakka mana amantaa keessa na jaaba dhugaa Waaqayyo. Akkasitti guddatanii jechuudha. Guddinni keenya akkatama kanaan. Dhugaa Waaqayyo namatti tola baay'ee tokko namatti tola. Eshi obboleessa keenya dhugumatti eebbifami Waaqayyoon isaa eebbisu. Faarfataa Hiikaan yeroo dhiyootti gara sooshaal miidiyaatti beekamtii kan argateen intarviiyuu barsoota garaagaraa gochuudhaan akkasumas immoo faarfannaa garaagaraa jidduu seente intarviiyuu godhuudhaan mana kiristaanaa keenya barumsa guddaa dabarsaa ture. Mee kana gochuuf maaltu si kakaasesi? Gaaffii bareedduudha. Kana gochuudhaaf wanti na kakaase inni jalqabaanii sooshaal miidiyaa kanatti yeroo dhufu koontentii biraa takkaa hojjedhee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif wanti hojjedhe akkuma ati beektus intarviiyuudha. Intarviiyuu akkan hojjedhuuf wanti na kakaase gaaffiin baay'ee yeroo itti amantaa keenya irratti kakka'u. Mana kiristaanaa keenya irratti yeroo gungummiin garaagaraa dubbatamu Ortodoksii Tawaayidoon Iyyasuus Kiristoosiin hin barsiistu. Namoonni baay'een akkasuma. Ortodoksii Tawaayidoon Iyyasuus Kiristoosiin hin faarfattu. Namoonni jedhanii baay'een sooshaal miidiyaa kanarras ta'ee laayivii faamilii wajjin jiraannu keessatti mudatu. Baay'eedha malee waaqa hedduu qabu isaanii jedhu. Bakka kana sababeeffachuudhaani barumsa baay'ee yuutuubii irraa yeroo ilaalu kanneen akka barsiisaa Iyyaasuu, kanneen akka barsiisaa Goosaayee, kanneen akka barsiisaa Damballaash barumsa isaanii yeroo ilaalu waa'ee Iyyasuus Kiristoosiin gadi fageessanii barsiisu beektaa. Sooshaal miidiyaa kanarraa gara yuutuubii yoo dhatte
bakka gad fageenyaan icciitii achi keessa jiru gara tiiktookii gara feesbuukii sooshaal miidiyaa hundarra hin jiru malee yuutuubii irra icciitiin sun baay'ee jira. Dhokatee jira. Namni keenya keessattuu amantoonni keenya afaan kanaan barumsi yeroo barsiifamutti yuutuubii irraa vaariyaalii gurguddaan argitu baay'ee. Isa kana egaa barumsoota sana gidduu seenee barsiisaa Iyyaasuu Ortodoksiin eenyuun barsiisti gaafa jedhu Yesuus Kiristoos bakka jedhu gidduudhaa kutee gaafa nuti gidduu gashu al kallattiin osoo hin taane kallattiin deebisan alaadha malee sirriitti malee ifadhaas malee sirriitti. Bakka amma fakkeenyaaf Ortodoksiin eenyuun barsiisti Yesuus Kiristoos yoo jedhu ifa mataa jechuudha deebiin mataa. Dhugaadha. Faayidaan akka hubatan taasisa. Namoota baay'ee hubannaa ta'a. Dhugaadha. Faarfannaa keessattis faarfataa fira olii Ortodoksiin eenyuun faarfatti ati eenyuun faarfattaa gaafa jiru bakka Yesuus Kiristoos jedhu gaafa nagee deebii gaaffii kosanaaf deebii nagee. Kuni baay'ee yeroo baay'ee waan naquuquu fi gaafa namni amantaa koo irratti dubbatu baay'ee naquuqa. Dhugaadha. Kun itti gaafatamummaa hunda keenyatti. Saboota keenyatti namoonni hundi yeroo dubbatanii al jennee ilaaluu qabnu. Ilaalamuus hin qabu. Baay'ee naquuqa. Gaafa akkasittiin gaafadhee deebii sana argadhu baay'ee na gammachiisa keessa koo. Wanti sun egaa akkasittiin akkuma qalbii eegalee garuu namoota baay'ee biratti fudhatama argatee ergaa guddaas dabarseera dhee nama nagaa. Dhugaadha. Namoonni baay'eenis kaanumaan si baran sirriitti jechuudha. Jaalala namoota baay'eeti kan argatte karaa kana. Dhugaadha. Eebbifame obboleessa keenya waaqayyoon isa eebbisu dhugaa. Egaa gaaffiin keenya akkuma itti fufetti jira kabajamtoota fi hordoftoota keenya mee faarfataa hiikan mudannoo qaba. Mudannoo isaa maali? Asumaan nu ibsa. Tole mudannoon egaa laayifii jireenyaa keessattis haa ta'u yeroo tajaajilaa keessattis haa ta'u mudannoon inni bu'u. Mudannoo inni bu'u. Garuu mudannoon irraanfanne mudannoo yeroo daa'imummaa kooti tokko. Maali inni laatu? Mudannoo yeroo daa'imummaa egaa yeroo baay'ee mudannoo yeroo daa'imummaan dagatamu. Mudannoo egaa akka daa'imummaadhaan mana amantaatti deddeebi'aa turre sii kaaseera. Yeroo daa'imummaa keenya sana keessaa reef qiddaasee eegalla beektaa qiddaasee seenni reef qiddaasee qaddasuu eegalla. Yeroon isaa yeroo filsataa ture. Yeroon isaa yeroo filsataa keessaa qiddaaseen guyyaa yeroo hundumaa jira miti ree. Qiddaasee dhaquudhaa fi shaaworii gaggallee maal jennee qoqophoofnee ijoollee mariyoota akkoo nama siin jedhu. Ijoollee wajjin deemtooti. Isa booda guyyaan isaa Mikaa'eliidha 12 mana keenya zikirii jira. Mana keessaa zikiriidhaaf qophaa'aru. Isa booddee ijoolleen shaaworii gaggallee irraa hundumtuu naxalaa uffatee uffata qayyarachuuf gara manaa gaggallee. Isaan booda ani mana keessaa kilaasii keessaa uffata qayyaradhee naxalaa koo saggoo koo irra buufadhee akkas yeroon gara gordubaatti achi ba'u keebilii akkasiirraa joogii bishaanii fi birciqqoon bishaanii wal bira taa'u. Maaliif isa laaltee adoos nas qiddaasee deemuuf jirta? Ilaali. Qofa ijoollummaan jirti. Lammaffaa immoo reef qiddaasee seenni qaddasuu fi qaddasiisuu eegallaa. Miirri ho'ina wayinuu keessatti bakka. Yoo machi keenya namni maamnu dura batasee ga'aa wanti jedhu wayii. Isa booda naxalaa koo saggoo koo irra buufadhee ijoolleen isa bakkee na waamaa jiran. Jookii keessaa bishaan koo buufadhee. Bishaan dhugdeetiin fayyada. Bishaan koo dhugeetanii qiddaasee dhaquudhaaf ijoollee qaqqabuu fi naxalaa koo buufadhee. Ajaa'iba dhugaa mudannoo jabaa kee. Sisiiraas gaafa bishaan yeroo dhugdee deemtu qiddaasee akka deemtu ta'us hin jedhu. Iyyaanni dha. Anaan malee isa bakkeeti ijoolleen na waamaa jiranii yoon bataskaana keenyaaf ariifachaa jira malee bakka deemtu. Raafa deemta isaayyuu dagadhee naxalaa akkamitti hin gannatu. Saggoo koo buufadhe isa. Isa asirra godhatte waan saggoo buufadhee isa booddee akkas gabba'ee daandiitti ba'een yaadadhe akka bishaan dhugee gabba'e. Akka qiddaasee deemtu si yaadadha. Ijoolleen fiillafiitii koo deemaa jiru. Isa booda akkas daandiitti achi ba'een kan bishaan dhugee gabba'e yaadadhee. Nan aaresii nan gaddesii ol deebi'uufis deemuufis akka godhu wallaale. Isaan booda afuu qabu waan ta'u sammuun godhaa amane. Dheerumaan hojiiwwan deemuun qabaadha. Isa booda bakka deemee ijoollee gidduu dhaqee bu'ee ijoolleen kolfaa taphachaa deemu. Anaaraan deema.
Ati keessa Sandaqii bataskaana inni naara ijoolletti dhimma dubbanne. Abeeteeshi. Amboodha bataskaana geenyeeti gaafa achi geenyu qiddaaseen seenamaa jira. Sabooda ijoolleen nafaana jiran sun bataskaana sesseenan. Yeroo isaan bataskaana sesseenanii anoo bishaan dhugee dhufe akkamitti seenuu ra'e? Akkam taatee bannaati? Ishii qiddaasii seenan silas isaan? Ati hafte gubatti? Anafe bakka baay'ee miirri wayinatti dhaga'ame ammas achi ga'ee galuuf ka'ee hin galu dheetanii eegeeruma uummataa wajjin galuun qaba waan ta'e uummata immoo kun amane. Uummatuma akkamitti galtanii qiddaasii silas? Sabooda beelee galatiin jedhan waan baay'eetu jira akkamitti galtara? Beela dhadhawee galtee gaala eegaa. Yeroo sana immoo yeroo soomaa immoo sanuu akkasuma namoonni. Tokko yeroo daa'imummaa immoo bakka ati qiddaasee nan oola ittiin naan iyyuu soomii cabseedhaan wala bashanna. Soomii cabsuu nafne har'a akkas taatee wantoota garaagaraa jira. Sabooda kilaasii wayi jira beektaa bakki nuti bullee qiddaasee baran. Achi firashiin jira uffanni uffannee bullu jira wantoonni hundumtuu guutuudha. Sabooda dhaqeen kilaasii koo banadheetanii achi keessa rafte. Manchiise bakka waan maaliin jedhamee isaan amma isaan qiddaasa dhabaa fudhatee. Qiddaasa dhuftee maal gootaree maati biraan jiru. Sabooda rafee hirriba keessaa yeroon ka'utti qiddaaseen gara dhumaati keessee qiddaasee xumuramuu eegee edda uummanni sabala isaa fudhatee maal jedhee nan ka'e. Akkuma qiddaasise. Akkuma namni qabatee tagga qaddasiisaa malettu. Achiiti ka'een nan deemee sabooda ijoollee warra baadiyyooti koheessa walteessatti baddee maal taate minaamin yeroo isaan naan jedhan ittiin dubbanne. Ijoolleen baay'eedha gaarii yoo ta'u biras ijoolleen kaanes hin jiru ittiin dubbanne. Isaan booddee dhannee mana sabala keenya qammasnee buraakee jiru qammasneeti. Ati amma qiddaasee. Naxalaa koffadhee kan fudhatiin buraakee koo qammasee. Galte akkuma nama qiddaasee. Galee bakka uummata wajjin deemee ijoolleedhaan akkasiin ta'ee gaafa hin jedhu naa osootti gaana. Mudannoo addaati kun. Kanaafuu yeroo mana kiristaanaa deeman hundi isaaniitiyyuu of eeggannoo gochuu qabu. Of eeggannoo gochuu qabu. Dhugaatu daa'imman. Immoshiniin ta'uu yookaas immoo yaada garaagaraa sammuu dhabnu osoo hin taane bakka deemu baruu qaba. Murteessaadha bakka. Namoota bebbeekoo otoo hin taane ijoolleen daa'immanii akkuma qalliitti yeroodhuma sabala manaa bishaan dhuganiyyuu bataskaana seenuu ilaaluu danda'u. Isa kanaaf immoo maatiin murteessaadha. Egaa mudannoo ajaa'ibaati dhugaa baay'ee tokko kan namatti toludha. Egaa waa baay'ee irraa barattu jedheen abdiin qabu hordoftoonni keenya. Egaa ammas immoo gaaffiin keenya akkuma itti fufetti jira. Mee faarfataan hiikaan ergaa qabdan yookaas immoo yaada hordoftoota keenyaaf qabdan yoo jiraate asumaan ergaa jajjabinas haa ta'u yaada obboleewwan keenya dabarsuuf yaaltan yoo jiraate asumaan yaada keessan dabarfadhaa isiniin jenna. Tolee duraan dursee dubbachuudhaaf baay'een si galateeffadha galatoomii piroodakshinii akkasii manfasaawuu irratti xiyyeeffattee kireet gochuudhaani haala kanaan jalqabbii gochuun kee baay'ee natti tolee jira. Itti aansuudhaan immoo egaa sooshaal miidiyaa kanarratti wantoota manfasaawuu irratti egaa namni keenya baay'ee jabaadhullee siin jedhu. Kun immoo egaa yooma ofii keetiitii chaalenjii hundumaa nan danda'a jettee piroodakshinii kanaa akka amma jalqabde kanatti piroodakshinii guddaa ta'e miidiyaa guddaa ta'e tokko gootee akka paaworii guddaadhaan nu jajjabeessitu asumaan siidhaama. Maaliif beektaa? Piroodakshinii manfasaawwii afaan Oromoo irratti hin qabnu. Walumaa galatti hin qabnu. Otoo qabaanneetti tajaajiltoonni keenya kaleessa dheengadda tajaajila afaan Oromoo faarsaa kaffalaa turan. Har'a seenaa isaanii kan hin beekamne awwaalamee kan jiru piroodakshinii qoratu hin jiru beektaa. Alamaawwii irratti malee manfasaawwii irra hin jiru. Dhugaadha. Afaan Oromoo keessatti immoo wanti nama ajaa'ibu yeroo gadhiifamus baay'ee viiyuu hin qabu yuutuubii irratti akkuma argite jechuudha. Si kaasee bara uummanni keenya jabaadhu siin hin jedhu. Yuutuubiidhuma seenee sabiskiraayib otoo sii godhee yookaan immoo viidiyooti gadhiiftu otoo ilaale jabaadhuun kana caala hin jiru. Dhugaadha kun. Kun bakka seenee sabiskiraayib sii godhee yoo laayikii sii godhee jajjabinni kana caala hin jiru. Egaa ati immoo jajjabina isaanii namootuma xiqqoo urjii tawaayidoo miidiyaa irraa akka qabdu inuma si hordofu akkasuma
Miseenson ijoolleen Ortodoksii by the way haga kanatti kagaraa jabaatan miti. Dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf ati immoo production kanaan tajaajiltoota badan barbaaduu qabda. Tajaajiltoota keenya kaleessa dheengaddaa afaan Oromoo keessatti aarsaa gurguddaa kaffalan gilii atamni irra ga'aa ture. Har'a garuu tajaajila irraati booddeetti deebi'anii jiran. Production kanaan barbaaduu qabda bakka search godhi. Amma dasii danda'amutti nutis sifaana jirraa. Amma danda'ama ta'etti wal bira jirraa. Namoonni social media garaagaraatiin daawwachaa jirtan immoo asumaan Urjii Tawaahidoo miidiyaa kan jedhu kana subscribe gochuudhaan share gochuudhaan obboleessa keenya kana bira akka nuuf dhaabbattan. Production kun production nama tokko qofa akka hin taanetti production mana amantaa keenya akka ta'etti ilaallee akka jajjabeessinu maqaa Waaqayyoon isinii dhaamaa. Atis jalqabbii keef galatoomii xumura kee immoo Rabbi nuuf haa bareechuu. Ameen obboleessa keenya dhugaa. Isinis immoo waamicha keenya kabajanii nu gidduutti argamtan istiidiyoo keenyatti obboloowwan keenyaa fi ergaa ajaa'ibaatii fi seenaa ajaa'ibaa nu dabarsitanii dhugaa guddaa nuuf eebbifama. Maqaa hordoftoota keenyatiin guddaa nuuf eebbifama isiniin jenna. Namoonni baay'een ni waamu malee hin dhufan dhugaa. Isin immoo waamicha keessan kabajanii nu gidduutti argamtanii jirtunna. Waaqayyoon isin eebbisu eebbifamaa isiniin jedha faarfataa hiikaa Ortoo. Isin illee jabaadha dhugaa.